kilaba guddicha Awurooppaa fi Ingilaand kanaaf hin madaaltu waan jedhame fakkaata. Osoo kaayyoo hin ari'ama jedhu hin qabaatin hojii akka gadi dhiisu kan itti himame. Ani Manchester United leenjisuu qofaaf osoo hin taane hoogganuufan dhufe jechi jedhe leenjisaa kana gatii waan kaffalchiise fakkaata. Ruben Amorim ganama kana boordiin kilabichaa ibsa baaseen hojiirra akka gaggeeffame murtoorra gahameera. Sir Alex Chapman Ferguson booddee leenjisaan kilabicha guddummaa isaatti deebisu kan dhabame yoo ta'u Ferguson booddee leenjisaa Manchester United ta'ee hojiirra kan gaggeeffame isa 8ffaa ta'eera. Torbeewwan 20 kilabicha kan durse Amorim qabxiiwwan 31 walitti qabachuun sadarkaa 6ffaa irratti argama. Sporting Lisbon yeroo leenjisaa turetti dargaggeessa leenjisummaan milkaa'ina argate jedhamee kan ture Amorim amma garuu abjuun Manchester United keessatti milkaa'uuf qabatee ture dukkanaa'ee hafeera. Amma bakka bu'aan leenjisaa kanaa eenyu ta'a kan jedhu yoo ta'u Darren Fletcher yeroodhaaf leenjisaa Manchester United ta'anii ni tajaajilu. Isin deeggartoonni Manchester United akkasumas jaallattoonni kubbaa miilaa Ruben Amorim hojii leenjisummaa Manchester United irraa gaggeeffamuun isaa sirriidha moo murtee dogoggoraati jettanii yaaddu?